hatusi falale duraan jaalalati Hayya caqabtoota channel Ciraawud arrandana keessummoota lama qabadee dhiyaadheetiin jira. Isaanis warra jaalala keessa iddoo wajjin ture Ibrahim fi Sumayyaa jedhamanii. Mee Ibrahim irraa dura jalqabnaa. Ibrahim akkamitti ibsitame Sumayyaa? Egaa Ibrahimis boojitee onneetii yaachi jiran isii yoomii maal deebifteef? Hayyee isilleen akkana jirtiin mee inni hoo amma deebisee maal jedhan haa dhageenyume. Egaa innilleen haasoo jaalalaa hin beeku. Hiriyoonni kana rifattan dhaqaa na gaafadhaadhaa achi jira. Isinis warri isaa rifattan Ibrahim kana laala dhaqaa gaafadhaaf hime. Mee isii yoo deebitee maal deebifteef haa dhageenyume. Egaa isinis naafaraa jaalaltii jechi jirtiin. Inni hoomee amma deebisee maal deebisaaf haa dhageenyume. Egaa innis akkana jedhan. Mee gaafii takkan isinii qabamma isin hundaafuu. Ibrahim duraan wal loltanii jirtanii jechuudha kan dhagee. Akkami wal loltamme? Aha, isi si haadee jechuudha. Sidiiftee nama biraa jaalattensa. Hayyee mee duu ammaan tana isiin karaa biyya alaa deemuuf deemtee jechuudha kan dhagee. Akkam jetta duuba? Haa deemtu jechuudha bakka baay'ee baay'atteeni haa deemtu. Hayyee atilleen akkanatti Ibrahim. Yaanni kan kee hedduu nama asaazanaa anuu boo'uufin kee ammaan tana hedduutti mee isii yoree maal jette mee deemsisi kanatti. Isii way fedhiisaa rabbiin haa guutuuf jechuu jirti. Mee haa jennu ati Sumayyaa ni jaalatta mucaa kana? Ni jaalatta duuba. Duuba ree rakkina akkamtu biraasii ofe maaltu biraasii ofe meere? Osoo ati hottu jettuun inni duraan sirraa fagaatee ture. Saniif ati dhiiftee deemte jechuudha. Akkan dhageetti heerumte illee jira. Guyyaa heeruma keetillee maaliif yoo heeruma keetillee taatu maaliif hiyyaamiin meessa? Maaliif hiyyaamiin jeesi gaafadheen ture? Dhoonta nagaruu akka deebisaa nama biraa tokkorratti deebisaa deebiftetti yaameetiin ture isaattuu hafeetti. Mee inni waan hafeef hin gaafadhamma. Hayyee karaa keetiin deebi'e Ibrahim. Gaafa isin siyaaftu maaliif hafte? Gaafa isin siyaamtu san maaliif hafteeti? Isilleen sin komadhaatti ati waan hafteef yoo sirriitti himte malee silaa yaamicha si dhageesse moo hin dhageenyetti mee Ibrahim? Waamicha kee dhaga'ee akkam dhufneef anaaf si maal turre waamichi kees dhaga'eera sin galateeffadha. Egaa waamicha sitillee dhageessee jirta. Saniifuu hafteetillee jirta. Ammaan tana isin mee ati amma maal dhaamtaaf mee isiidhaaf amma akkamitti jireenya isii akkamitti akka dabarsitu akkas hogguus yaadan jiranneef dhaamsa maal dhaamtaaf meeti ammaan tana Ibrahim isiidhaaf. Gammachuu jiraadhu
Hayya Ibrahim hedduu takka nama rifachiifta. Jireenya kee kana gisee ilaalu akkanumattuu anuuna dhagaamte ifiifuu himee hayya ati Sumayyaa amma nagas hin jenne si gaggeessinee jirra. Bakka nagaan jiraadhooti. Hayya Ibrahim karaa keetiin deebi'aa gaafii lama kana bakka si gaafadheetiin sirraa dhaabaa tana booda finna. Hayya ati guyyaa heeruma si dhageessu akkam ifajjiisuuf yookaan kana kanaaf yaaliif hin goone yookiin maaltu si dhagaa'imee ati guyyaa san. Ifajjiisuuf kaatee turtee jechuudha. Hayyee ammas gaafii biraa takka si gaafadheetiin dhaabaa gaafii macarashaati. Amma hin irraanfanne irraanfachuuf yoo yaalii godhutti hin jirtu. Gatanaan dhuftee naafisii obboleeyyanii sheenaytee dhuftus jaalalaaf sinnaan fayyadu hoggaraani. Hayaa'ii gatanaan dhuftee naafisii obboleeyyanii sheenaytee dhuftus jaalalaaf sinnaan fayyadu hoggaraani. Hayyee Ibrahim dandeeyyannaan nutis asumaanuu dhaamsisiidhaamna bakka dandeeyyii. Akkanuma jajjabaadhu siin jenna irraanfachuuf illee yaalii godhi siin jenna. Ayyee dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aan tana asuma irratti xumurree jirra. Hanga amma turtii Ibraahimii fi Sumayyaa wajjin gooneen turtii bareedduu akkasiin turtii bareedduu akka godhaa turre abdiin qaba. Isinillee akka hedduu nu gammaddan abdiidhaan qaba. Chaanala keenya Ciroo like subscribe share nu godhaa isiniin jecha asumaan dhaamsa isin dhaammanna. Torban gaarii isiniif haa ta'u jaa an qopheessa isiniif dhiyeessaa gammatti aanaadhaan jaama nageenya gaarii isiniif haa ta'u.